dubartii irra dhaladhes dubartis ammas dubartii kalillee dubartii irra dhaladhes dubartiidha. Wanni addunyaa kan irraa na gube yoo jiraate dubartiidha dhugaa dubbachuuf. Nuti qaaliidha. Qaalii akka taane ammoo ofirraanfachuun kenna maali? Dafnee maa adrii bakka tokko baduuf yeroo nutti hin fudhatu maaliif akka ta'e hin beeku. Forjiitii ta'anii jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ashama harka fuune fayya keessanii bakka jiraattanii isiniin jecha dhiifama inni tokko nama aarsa ma adri akkaataan sharafa kennetti buusaa jirru akkaataa garaagaraatiin laayivii garaagaraatiin waan ta'eef ani mataa kiyyarraa dubbadde akka dubartii tokko bakka bu'ee hoo ka dubbaddu ta'e nuti dubartiin jaalala argachuu hin beeknu yoo kenninee qalbiif cabsine malee jechuudha. Garuu jechuudha mee mucayyoon tuni beekoon maal akka isiniin jedhu waan fi mee mucayyoon tuni amma kaleessaa haa ta'u ammoo namni rakkate namni yookaan hiyyeessi yookaan tureessi hiyyummaa isaatiin waan jaalatu miti namni waan jaalatu hin jiru jechuudha. Haguma fedhillee ta'u garuu ammoo miizaama qaba akkaataa qaba bakka itti dhaabatanii qaaqan qaba namni sammuu qabu tokko maatire. Yooma jaalattee yoo jaalala akkaataa ibsattu qabda bakka itti ibsattu qabda bakka irra ejjattee itti ibsattu qabda jechuudha. Maa inni kuni maa inni miidiyaa irra dhaabatanii marqamuuf maan barbaachise? Barakkana sharafa kenna buusanii bar wallahi himaduunee barnu himaduunee hidhagadduunee barnu khalaas takka duunee laman duune jechuudha. Beekan kaan duraanii dubartiin takka ol jettee nama laaluun sheemiidha. Kan miidiyaa gubbatti ija faffacaasanii ija achi mul'isanii as mul'isanii ijaan taqqasanii maa inni kun harakaata dhiirri hin qabdu bar zabana kana keessa harakaanni kun guutuun dubartitu fide. Faranjii ilaalanii yaakii dubartiin teen haguma feete kiristaanillee haa taatu musliimallee haa taatu safuu beeyi. Uummanummaan faranjii illee barakka kanan ta'u barakka ijoolleen Oromoo ta'aa jirtu kanan ta'u bar uummanummaan faranjii sunillee. Hawla wala quwwata illa billah. Garuu isinii hiyyeessaa waan jaalatinaa miti baga rabbi osii kaase garuu ammoo lallachuun barbaachisaadha. Maa inni akkas godhachuun feemasuma ta'uuf maa inni adaba dhabuun maali? Arraba bakka arganitti arraba yaasanii haasa'ummaa barbaachisa. Ani dubartiidha jedhanii bakka tokko dhaabatanii of ilaalanii sharafuma ofiitiif hayyee sharafa kan kee buusuu yoo feete eenyuyyuu haa ta'u mee isii dhiisa. Maaf nuuf hin yaaddin? Nu bara akka abaaboon tun bareedduun nama bareeda turre bara. Garuu bareeda hunda nurraa mulqitan sababa dubartiin takka dubbatteef jecha kenna hundi mulqame jechuu kabajaan. Dubartiin akkasi maqaan 90 bahe jechuudha. Mee billaahi sheemiin isin hin qabu sheemimmaan isin hin qabu uummanummaan dhiiraa kun fakkeenyaaf silaafuu dubartiin hin saalfanne ol hin deebitu dhiirti akkamii ol deebifti? Haa ta'u ammoo namni haadha manaa qabu mee xiqqoo sii taragagga'ii jechuu uumamaa jirudha. Haa jaallachuu yoo baattu akka feete haa taatu. Garuu ammoo harakaanni akkanaa kun yaanii jechuun bira dabarsaadha. Bira dabarsa wallaahi laatiin xiqqoollee qaanfiin hin jiru. Feemasummaaf jecha waan tokko ta'uuf jecha maa inni kun? Rabbuun ofirratti hin sodaattanii rabbii jedha haadhumaaf abbaan keessan obboleeyyan keessan maal isiniin jedhanii yoo silammee yoo waan kana argan
haatiif abbaa yoomoonni arguu dhabde ollaan si arga osoo gaafuma tokko waan ati obboleeyyan kan kee kana wajjin taatu osoo si argani maal taata intala muslimaa ta'a garuu maqaa oromummaatiin nama qabdachiisa wanni biraa fuudhu maqaa oromummaa jedhu nama qabdachiisa amantiidhis nama takka yoo jaalattan keessan dhaqaa ibsadhaa fi malee miidiyaa irratti yaaki saalan bayna saalanni nun baasina yaaki ummataa jayyotana an beeytanii rakkinne hedduu keessaa hin darbitee wanni isiin keessaa asin darbin hin jiru dhiyootana dhuftee garuu ummanni akkanaa kun jechuun ummanni waa keessaa bahe keessattuu ummata qabaataa irra ummata hiyyeessa kanatu yoo achi ol kan dandeessifne dhageettanii dandeessisu bar ummanni akkanaa kun mee ummata qabaataa argitanii ummanni qabaata jedhan bar dhufee asirratti qabaata aniga akkasii jedhee wanni ofiisan ol hin fuune darajaa ofiisan ummatuma hiyyeessa dadhabdaa asirraa miidiyaa kanarra ummatuma hiyyeessa dadhabdaa badda إيش هذا الشكل والله العظيم والله لازم هيولي أسر جرابر عالم من تؤكل لن تسر جرابر ستري كيسني الربا كيسني واندا كيسني كتشا ديما يا كي منتي تينا في الليل يوم يسين شمرة ولا التاتين ديرات تكو ترقا غيش مصري manni akkana meediyaa kan irra yeroo amma dachii balleesse sheekolee soosoo taane osoo beekaa hin ta'e ummata mataa qulbii ummata qalee waan takka waa'ee moonni biyyatti hin beeyne barka mareef sanattalee laal boollaa bahee afarii bahee maraatee asirra wallaahi maraatta yaakii keessatti warri tokki keessa jirtan billaa mee rabbi sodaadha addunyaan gabaabduudha bara addunyaa tana biraa kunnaa sabitin taanu fi sine sabitin taatu jechuudha kuchisiifti daqiiqa amma kana ana dubbachaa jiru kana waan godhu isatu harkaa qaba mawla harkaa qaba nu harkaan qabnu wallahi alazim harkaan qabnu isa harkaan qabnu meeshaadha meeshaan baa meeshaa ergisaati barru kanaafu waan tokkotti bu'aaruuf ni dalayna haa ta'u ammoo akkatti dalaynu fi nidaama kenna eegganneeti akkaataa irra dalaynu beekuu qabnu زم جنتي ما زم بلوا سر أيو قفا ميديا عم كباتة هادي كاتو أقول كباتة قفا في أفهم بنتني يتوبرا سر أشي بلي سايا دامي دائما تكن جلتو دائما كان فداي كي بدا شيري بدا بران ناقا وكذا